Sumannatti tole gurbaa maaloo aboonatti tolte gurba yobbum tokko takkas naan jedhe yaa Zaakir kiyya torban kana keessa qormaataan qaba maal laadhaamtaa naan jedhe naa bilbilee amma uummanni isaa dhaamuun karaa kanallee waan hordofuuf hundumaafuu dhaamuu barbaada waan sana jalqaba irratti guyyaa qormaata keenya bilbila keenya saayilentii utuu hin taane cufuu qabna. Cufuu switch ofii cufuudha. Hiriyaan kiyya tokko yeroo tokko qormaatarra osoo jiru bilbila isaa saayilentii godheera. Inni bilbila isaa saayilentii godheetu alaarmii guuttatee jira. Alaarmii yeroo tokko yeroo guutamu inuma ta'a. Inni saayilentii gochuusaa beeka malee waa'ee alaarmii sanaa hin yaadanne sa'aatiin sun yeroo ga'u alaarmiin iyye. Inni alaarmii kun namtichi isa qormaatu dubbee taa'ee jira. Alaarmii kana balleessuuf baay'ee tokko stressii biraa keessa galee jechuudha. Kanaafuu jalqaba rooniin dhaawumaa inni bilbila walumaa galattuu cufuudha. Gaariinsaa jechuudha. Lammaffaa irratti maastikaa namni baay'een maastikaa maalitti akkamitti fayyadama? Yoo reef manjaa fiqaadii fudhadhu hiriyaan kiyya tokkos akkas naan jedhe. Reef fudhadhaa reef deddeemaa jira harka jajjabeeffachuuf erga fudhannee kaane. Maastikaa nyaadhu naan jedhe maali jennaan sammuu namaa kana aktiif godhaa naan jedhe. So sanbooda ilaaluutiin jalqabe. Waan baay'ee ilaalee waan baay'ee dubbisee waan baay'ee ilaalee gaafan jedhu guyyaa qormaataa maastikaa nyaachuun dhorkaadha inumaayyuu. Inumaayyuu dhorkaadha maastikaa nyaachuun. Maastikaa hin nyaatina guyyaa qormaata keessanii dhorkaadha waan isaa maaliif akka dhorkame hin beeku. Xiqqoo akkuma tarii teeshiinsi godhaa uummasaa hin beeku garuu walumaa gala seera purfungii keessatti maastikaa nyaachuun dhorkaadha bilbila keessan cufadha. Inni biraawonni itti dabaluu barbaadu bakka paarkii gootanu keessa fakkeenyaaf bakka kana paarkii godhiisiin jedha. Bakka paarkii keessa seentanii konkolaataan jiraatee dhiisee bakki paarkii sun bal'aa ta'e dhiphoo ta'e rishfiinti kaayitii isaa yookiin saffisa isaa 10 oliin hin deemina. 10 deema haga inni bakka kana seenu jedhutti 10 deemaati yeroo inni bakka kana seenu jedhu paarkii keessan stressii tokko malee sirriitti paarkii gochuu yaala. Sadaffaadha. Inni biraa ammoo dogongoroota xixiqqoodhaaf bakka kennitanii stress hin ta'ina. Fakkeenyaaf osoo mirgatti goraa jirtanii wannoonni baay'een stress hin godhee mootorri isin harkatti yoo bade. Mootorri isin harkatti yoo bade. Deebitanii karaa kanaan ba'i isiniin jedhee jennaan karaa biraatii yoo baatan wannoonni akkasii stressii akkasinitti hin taane nama hin kuffisan. Jalqaba irratti nuti amma dogongora wayii uumnee achi booda dogongorri sun akka waan kufneetti stressii biraa goone dogongora biraa uumnaa jechuudha. Kanneen akkasii of eeggadha. Badii kamillee yoo balleessitan badii sana ilaalina. Sanaaf deebitanii itti yaadina. Fuuldureetti akkam gochuun qabaa fuulduree keessanii qofa yaada. Maaliif badii isin balleessitan kan isin kuffifne ta'uu danda'a. Akka karaa dogongoruun mootorri nama harkatti baduun deddeebi'ee yoo bade yaasuun rakkoodha. Yeroo tokko lama nama hin kuffisu mootorri nama harkatti baduun karaa yeroo tokko yeroo lamaa yoo dogongorti isin kuffisu. Ammallee aanbaan istiraasii irratti yookiin karaa fuuldureetti deemamu qofa irratti fakkeenyaaf aanbaan istiraasii bakka jedhamu kanatti fakkeenyaaf mirgatti kagortu yoo taate mirgarra dhaabbatta. Bitaatti kagortu yoo taate bitaarra dhaabbatta. Yoo dogongoraan bitaatti goruu jettee mirgarra yoo dhaabatte al tokkoof sin kuffisu sunillee erga gootee kaatee yoo bartee deebitee stressii biraa hin godhin sin kuffisu. Purufaan sun yookiin namtichi si qormaatu sun maal si godha chaansii yeroo lammaffaa si geessa bakka aanbaan istiraasii ammallee kabiraa. Si geessi achirratti ammallee yoo dhattee achuma ammas bitaatti goruu jettee mirgarra yoo dhaabbatte sun rakkoodha. Si kuffisuu danda'a wantoota biraa waliif funaanamanii kasila mootoriin sirkatti bade kasila wantoota xixiqqoo uumte sana walitti dabalamanii si kuffisuu danda'an. Al tokkoon garuu si kuffisu. So wantoota xixiqqoo akkasii stressii hin ta'ina wanta akkasinitti hima. Waan nama isiniin jedhu kan ana irratti waan ta'eetiin jira. Mootoriin harka bade stressii biraa keessan gale. Purufaan kiyya yookiin namichi na qormaatu waan nama gaarii waan ta'eefi ammallee karaa kanaan ba'inaan jedhee jennaan karaa biraa irratti ba'e. Karaa tokkoffaa irra ba'inaan karaa lammaffaa irratti ba'e. Akkan stress ta'ina arge.
Kamaal naan jedhe ati ammallee hin kufne sirrii ofii naan jedhe chaansii qabda ammallee. San boodaan sirriitti oofuu jalqabee niin darbee jechuun. So wannoota ammaa eeggadha. Badii xixiqqoof stressii biraati of hin uumina. Waan baay'ee balleessitanii jechuudha. Kana isinii dhaamuu barbaada. Warra qormaata qabdanii fi hiree gaarii carraa gaarii isiniin jedha. YouTube channel kiyya subscribe godha naaf guddisa. Zaakir Iluu jedha. Akkasii barnoota biraas qaqqabadheetiin dhufa. Bakka hojii waan jiruuf kanuma isin dabarsuu barbaada. Galatooma guyyaa gaarii qabaadha. Nagaatti.